dubbii reefuu dubbachuu si gaafachuu ture eenyurraa dubbachuu jirti jennaan jalaanaa barreessan. Maakii koo wanni qabatamaan hin jiru. Nama hedduutu achi keessa hirmaatee nama hedduutu hidhaa jira. Yoo irraan dubbannillee gaarii je'eetiin yaada. Waan jiru baraan maal jechuu jira? Uummanni ni baana. Like sila. Ijoollee Oromoo gabbaatee baga akkasii warri jaan kun ጥሩ አይደለም እንደዛ ማለት ገባሽ? waan fedhee ta'u hamaa koo jaa Oromoon waan fedheellee tun saba guddaadha. Nama Oromoo tokko badii kaballeesseef badii irra muruu dandeenya. Saba guddaan kuni seeraaf heera qaba Oromoon jechuudha. Osoo seerri addunyaan dhaabbatiin gadaadhaan jiraachuu turre. Mucaan kun badii fedhee balleessuu osoo nuti badii isaa murteessuu dandeenyu irra muruu dandeenyu akkamitti ormi baga akkas godhe jaanii gabbaanii viidiyoo hojjetanii namoota akkanaa dhaabsisaa jira sigalee hojjetiyaa. Anoo jalattillee barreeffama maarkeetiin ture koomentii kumaan garaan isaa qulqulluudha. Afaaniin wanta ani mana isaa galuun ture gaafa akkasillee jedhu nama yaada hamaallee qabu miti. Usee namuma heddummeessuuf taphachuuf namni kun ajandaanii uumame nama akkasii ta'eeti malee garaan isaa hedduu nama qulqulluudha. Rabbiin isaa haa baasu haqa isaa waan qabatamaallee hin jiru. Namni maaliif akkas ja'a ani naaf hin galle. Oromoon jallaa fi diriirsuu qabdi, gorfachuu qabdi jedheetiin yaadu. Yoo badiillee qabaate dhiiga keenya inni mucaa xiqqaadha. Faamilii nama qabu. Kanaaf jecha yaada akkasii yaa Oromoo isaa jechumaaf naan gale maakii galatoon waan nagarchiisu. Maam urjii yaa mas dubbii qabatamaatii miti. Mucaan kun yoo dhugaa dubbanne urjii gargaarsa Oromoo hedduurratti nama hirmaatu ture. Wallaahi nama Oromoo sagalee ta'uu ture. Dhumarratti waa balleessus badiin akkasitti wayi nama ajjeese yoo ilma Oromoo ajjeese mucaan kun maali? Nama meeqaaf dhiifama goonee jirra barin kan mucaa dhiiga Oromoo qabu miti. Akkasitti gargaarsa hundarra nu bira jira. Dhugaa nama gaariidha. Maaliif turreeti maali? Gaafa inni waa'ee Oromoo faarsee Oromoon dhuftee leenca akka inni tuufu Oromoo gizee faarse. Hin barbaachisu. Galatoomii yaada keetiif fuufii sirraa hima. Okay, Abdishaa siifin erga jeen dhabee boomcoo siifin erga gizee hin beeyyee. Okay, makiyya amma sumaanuu gargaarsa uummata keenya kaarsiilee si wajjin sagantaa hirmaachuufis qophii irra ni jira. Inshallah sagantaan isaa inni eegalamtee eega keenya karaa qabate keenyas uummata biyyaa bira akkana gahee gartee uummanni sanis qeetti ol deebi'u abdiidha. Inshallah qophiidha jabaadhu waliin jira. Yaa amma viidiyoon hojjedhaa viidiyoo takka honiin hojjedhaa hundi keessanuu gaa sheer duwit godha uummata keenyaaf. Mata sirkaa rakkoon guddaan itti jiru mana tokko keessaa baay'ee nama 5 nama 6 warra dhumu jira. Isaanillee akkuma uummata keenyatti lafa sanillee buqqaanii deemuu jirani. Neetworkii hundan qaban akkaataa rakkoo isaanii uummata isaaniitti himatanillee qaban neetworkiin illee irra cufamee jira. Ganamaaf galgala dhiigni Oromoo akka bishaanitti gannaqamaa jira jechuudha. Isaanillee sagaleen isaanii dhagaamne sagaleen isaanii akka dhagaamuuf asumaanu karaa miidiyaa adda addaa irrattillee irratti hojjetaa jira. Anilleen viidiyoon hojjedha. Gargaarsa dura namni maallaqa jechuun duratti annaus godhu qaba waan rakkoo uummataa himuu qaba. Rakkoo uummataa himatu namni afaan duwwaa maaliif iyyitanii jechi jiru sun naan ta'an. Namni kaka'uu qaba. Namni yoo kaka'e qofa amma guyyaa maalla uummataa argeessanii kuma kaanii gargaarsa inni manuma bannee ol guure cinaa maaltu maal ta'e jeessimu. Maal ta'e jeessimu baay'ata. Dura gargaarsa walii qabuun duratti miidiyaan guutuun ajandaa uummata sanii ta'uu qaba. Miidiyaan guutuun waa'ee rakkoo uummata sanii waa'ee rakkoo ganda sanirraa dubbatu qaba. Eega dubbatee addunyaan hundi TikTokii Facebookaa wal gahee booda gargaarsi godhamellee waan gaarii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu dura sanirra hojjechuu qabna. Ammarraa eegal guyyaa 15 tu'aafee fi natti fakkaata guyyaa saftii tokkooti. Geemaa jira soo geema booda godhamaa jennee jira. Geemaaf isaa takka yookiin isaa muraasanii kanina ijoollee geema qabdu. Sambooda immoo guyyaa saftii guyyaa takkaan na fakkaata haa ta'u. Anis viidiyoon hojjedha isinis duwit godha sheer godha waan dandeenyu uummata keenya biraan dhaabbachuun immoo dirqama. Uummata keenya Harargee immoo ustaazota isinirraa ture dheengadda ustaaza finne waan harkanne waliin hisaabna jennee achumaan banne maaltu ta'ee seetanii ustaaz anas xiqqoo biizii ta'ee
irratti jira kaleessas yoo hin dandeenye har'a galgala yoo hin dandeenye hin dhufaa yoo hin dandeenye immoo boru booda hin dhufaa jee maaliif dirqama waan baankii akkaawuntii keessa gisee hedduu yaa baankii akkaawuntii keessa maallaqa naquu malee maallaqni baankii akkaawuntii keessa meeqa akka jiru hin himamu gisee hedduu saniifuu nuti immoo akka himamu barbaanna maallaqa baankii akkaawuntii keessa maallaqa meeqaatu seenee tokko maallaqa kaashaappii vizeelii keessa illee ni finna meeqaatu seenee sanillee uummata irratti ni himama ana biras asli biras waan seenee garuu isin maxxansee jira akkuma argitanitti sanillee irra deebine waliin hisaaba goone maallaqa meeqa akka harkanne uummanni keenya uummata keenyaaf maallaqa meeqa akka gumaachee akkasi ustaazilleen isin galateeffatanii nutilleen isin galateeffannee uummata biraan akka ga'uuf immoo hatattamaan irratti hojjannaa jechuudha akkasi namni aartanii kanaafuu naanillaahi namni aartanii yoo waan akkanaa dubbadhe yoo aartan jiraatanii asuma dhiifa manaaf godhaadha jechuu barbaada yaa waan tokko yoo namatti asirra jirra as geenye jettanii yoo namatti himte namni mooraalii leenca kan namni mooraalii waanii kan isin galee yoo garuu hawaan agarsiisnee usnit maallaqa guruu ta'e namni hifataa deema bakka hifataa nama waan hin godhu tokko yoo narkin yoo natti mul'atin usee maallaqa kan natti hin tolwan yoo namni arkin gammachuudhaan guyyaa biraatillee akkasuma gammachuudhaan gargaara sanumaaf jenneeti yaa kunnaan illaa yoo natti aartan jiraata. Okay, asmaanii warra jira jirtan gurguree isin caloo kunoo sagantaa dhageessanii jirtanii gaafa gartee sagantaan eegalame irratti hirmaachuu qofa miidiyaa kanarra gartee waliin geessanii waan isin gartee dubbattee viidiyoo martee lafa keessa viidiyoo san fuutanii warran dhageen biraan geessanii uummata keenya kasirkaa bira akka dhaabbattan dhaamsa asmaan isinii dabarsin akka qeerroo Harargeetti. Wallahi guys dhageeffadha viidiyoo isinis hojjedhaan qofaa miti gizeen hojjedhu garuu duwit godha. isinis duwit godha mee deemamee arrame waan boonsaa hojjedha uummata Oromoo wallahi isin jaa nama arrabsiisu olii gadiin deemna geema nama qabu olii gadiin deemna mee rakkoo uummataatirree akkasitti haa hirmaannu mee rakkoo uummata Oromoon akkamitti tokko taatee rakkoo uummataa furtii jaanii addunyaan hundi nurraa ajaa'ibaa godhu akkuma gartanii uummata keenya Harargee akkatti walii tumsan argitanii miti maaliif abbaan tokko yoo qe'ee isaa raaqee hin iyyatiin abbaan biraa ittiin dirmatu iyyanneeti nutti dirmatan warroonni Harargee gaafa iyyatee uummanni Oromoo hundi dirmatee tokko taanee waliin deemne bara Harargee qofti way deemte waloon deemne akkasitti isinis iyyadhaame nuti ni dirmannaa iyyadhaa wallaahi isin jaa rakkoo achi jirtu isin caala isintu beeka garuu anamma isin caalaa waanaatu beeka akkamitti jennaani ganamaaf galgala nama waan san naa himuutu jira nama akkana taane jee naa himuutu jira akkasin ta'e na caala beekuu qabda rakkoo ganda keessanii haa iyyadhaame mee miidiyaa kana haa garagalchaanaa isin jee ono footoo tana qabadhaateetiin isiniif kanna maaliif yoo akkas goonu ta'ee ummata kanarraa rasaasni ni dhaabbata isin galee mi okay yaa dhugaa keeti United Oromiyaa qoyaa thank you so much suuraa maal ta'eeti isin garsa suuraa amma qabannee deemnuutu jira hundi keessanuu Facebook irrattis TikTok irrattis waan hundarratti bit godha akka geemii nama beellamaa taphatu deemu sanitti bit godha geemii ijoolleen saftii qabdummoo nuti akkuma beekamutti yaa rakkoo nama dhuunfaarraa ustaaz Shijaabir Hamza Shijaabir guyyaa juunii takkaa geemii qaba ture geemii kiyya saba kiyya caalaa hin caalu geemii nama dhuunfaa uummata dhumu jiru caala hin caalu ani geemii kiyya guyyaa jummataa godheetin jira uummata kiyyaa miidhamu jiru irratti geemii hin taphadhu jee guyyaa geemii isaa jijjiiree jira asumaan ustaaza keenya kabajamaa jaalatamaa hangizee gargaarsaa argamu hangizee rakkoo uummataaf dirmatuuf galatoomaa jennaanii jechuudha. Kanaafuu geemii raachuutu jira guyyaa takkaa hundi keessanuu irraa nafina gargaarsaa jira guyyaa takkaa hundi keessanuu hin nafina geemii isaa gizee dhume immoo gargaarsatti seennaa jechuudha akkuma dheengadda geemii ibroodhaa akkami gaafa geemii isaa taphatu daqiiqaa 30 daqiiqaa sa'aat akka guutuu isa eegu turre gaafa inni taphatu eega xumurame booda gama gargaarsatti deemnee jechuudha. Geemii ijoolleen qabdus yaa beellama isaanii waan ta'eef isaaniifillee daqiiqaa xiqqishoo kanneen san booda immoo geemii gargaarsa itti fufnaa jechuudha. Gargaarsi itti fufuun duratti garuu hojjetamuu qaba. Maaltu hojjetamuu qaba? Waa'ee sabaa, waa'ee rakkoo uummataa dubbatamuu qaba. Qo'isi buusee sana guutuu akka haayaa dhiifa manaa godhi.
gartanii suuraa kana hojjetu qabannee deemnaa jechuudha. Suuraa kanarratti sagaleen ani waraabu yoo isinitti tole sagalee tiyya fayyadamtan yoo immoo ifiillee hojjettan ifiillee hojjedha. Sagalee kiyya qofasantan isinillee hojjedha. Jecha bareedaa akka uummanni kee lafaa uummata kanaaf sagalee ta'uuf niin hojjedha. Otoo beeme mani ilaalee. Wallahi aan dadhabee hin jiran beekani uummata kiyya garuu saba kiyyaaf jee waan fedheellee ta'u numan godha jechuumaaf malee wallahi akkana bututu ta'ee hin jira. Amma wallahi amma reefu tana namaatu naa barreessu ture. Still neetworkiin hin jiru akkan isinitti himetti. Sirkaa neetworkiin hin jiru. Mana tokko keessaa nama jaadhabuu jechuun yaada. Sababa tokko malee badii tokko malee namni jaadhumu jira mana tokko keessa. Nama shan haadha abbaa ilmoo bika takkatti rashanamaa jiran. Dhiigni isaanii dhangala'aa jira. Namni tokko waa'ee kanarraa namni haasee miidiyaan ture faayizawee irraa dubbatee ture. Ammallee miidiyaan OMN'tis ta'e miidiyaaleen hundi sabaaf dhaabbatan waan ta'eef akka deebisanii waan kanarraa gabaasan ganamaaf galgala gabaasan ni goonaa jechuudha. Tokko kana naa qabadha. Lama hundi keessanuu waan nuti hojjennu sheer godhaa yookiin immoo irratti hojjedha. Miidiyaa kana waa'ee uummata sirkaa kana yoo olii gaddaatan wallahi mootummaa nama qawwee isaanirra labsee kan dhiigni isaanii akka gannaqamu wanni godhamu jiru kun irraa dhaabbata. Namni nama hin qabne gisee iyyitan diinni ni rifata laal. Uummanni kun sagalee harkatee jee rifatee qawweellee irraa dhaaba. Yoo isin immoo sagalee hin ta'iniif yoo akkanumatti nama hin qaban jaanituma qaxaqaxaa oolan uummata miskiina sagalee isin dhabanii nama isin qabanii dirmachuu isin qabanii jaanii qaxaqaxaman. Garuu akkan bira jiru akka Oromoo kutaa 11 saba saniif uummata saniif dhaabbataa jiru garsiisuu qabna sagaleedhaan. Miidiyaa Facebook irrattis TikTok irrattis yoo irra hojjenne sagaleen keenya hedduu deeme rakkoon ganda sanii ni furamti. Rakkoon qawweedhaan amma waadamaa jiru ni furama. Miidiyaa mootummaa qawwee caala miidiyaa sodaata. Qawwee qabadhee deemu caala sagalee sodaata. Sagalee hedduminni waa hedduu fiduu dandeessa. Yoo akkanatti hin iyyin u'uu jedhee hin iyyin gargaarsa qarshii takkan harkachuu hin dandeenyu gargaarsa walitti. Namni hedduun gargaarsa jaafii sirrii miti. Dura annaawus godhuu qabda. Rakkoo uummata haasa'uu qabda. Rakkoo uummata osoo haasa'ii maallaqa guuruudhaaf fiiguun it is not fair miti. Dura rakkoo uummata himuu qabda. Karaa fi dammeessuu qabda. Ka'ii lafarraa uummanni ka'ee dhumuu jira itti himuu qabda. Miidiyaa hundarraa dalaguu qabda. Facebook hundi yoo akkasitti hin dalagamin maallaquma akkaawuntii qabannee yoo adeemnu taate daaraa dibannee kadhachuu taati jechuudha. Hin agarree guyyaa uummata keenya Harargee osoo hin iyyiin osoo sagalee nuufannaafatiin leenci kun akka xaxaxaxaxax jechuu ture. Maaliif irratti hojjetame egaa? Uummanni beelaan dhumee jennee irratti hojjenne. Uummanni rakkoo keessa jira lafaa kaani kaatan jennee karaa fee hunda kaasne bara. Yoo karaa fee hin kaasiin inshallah maallaqa wata harkachuu hin danda'amu. Dhugaan isinitti himu. Dirqama rakkoo sanii rakkoo uummata sanii biyyi guutuun dhagahuu qaba. Bahaa fi lixaan maali ingilifaa qayyamu ingilifaa gaafa rakkoof kaayedhanii fayyadamaa bara. Ingilifaa takka gaafa rakkoof kaayedhee jira isinirratti hin gadhiisaa danda'adha. Yoo rakkoo akkasitiin himin United Oromiyaatilleen irratti akka hojjetu miidiyaa guddaa waan qabduuf irratti akka hojjetu asumaan waamicha siif godha. Warroonni miidiyaa xiqqaa qabdan immoo nama tokko nu laala jettanii nama laman qaba anfooloon qabu yoo waa gadhiisee ilaaluun jeena. Wallahi dirqama keessan baadha. Sababa keessanii ati post gooteen namni lameen laaleessan keessa namni tokko gargaaruu danda'a. Sababa keetiin gargaarsa namni tokko gargaaruu danda'a. Maaliif ammas viidiyoon kun heddummaachaa gisee scroll godhu waa uummata scroll gisee godhu waa uummataa gisee ta'e dafanii hatattamaan sagalee harkachuu danda'an. Kanarratti immoo hojjechuu qabna. Hojjechuudhaaf immoo guyyaa qabachuu hin qabnu. Takkiin boruu miti. Amma saatanarraan viidiyoo hojjedhan. Isinoo yoom hojjettan isinoo yoom post gootan yaada keessan naa dhiyeessa. Xiyya rakkoo hin qabu waan gizmoo hundaa waan danda'u hin godha. Isinoo gahee mataa keessanii ni baattanii saba keessaniif hin dhaabbattanii sabaaf sagalee hin taatanii. Viidiyoo hojjedhu namni 500,000 oltu na jala jira. Dhugaan isin hin jaa. Nama 1,000 meeqaan sheeriif duwitii magaalaan girgiraa'uu qabdi uummata keenyaaf. Girgirii dhaabuu qabna. Dhugaan isin daawwale. So wal taazabna yoo akkas hin ta'in. Wallahi. Yaa. Akkasi kunuuti ilaala akkas. Yoo akkas hin ta'in mushkila rakkoo maali yoo qaalicha Oromoo na fakkaanne
معلش يلا واي أمتك يلا في مشكلة عند أوروبا أنت مشكلة؟ نرى نرى وان باني يا حبيبي اسمع يلا معلش باي يلا نيم باسا والله ما تيجي حيمانتي هاي تسمعوا لما ايه في ايه خلاص امشي اما قانا عرسون انا ما واي انا ميراك يسجل واي اورمو دبتشو بليز نرادين امشي يعني في مشكلة عند الناس يلا مالتي سلاك على شيء عارسة أجراك أورمو نتجر مدة قامة أنا عارف تنجرة والله عارف تنجرة مالتي تيني سلكي خيستاكتي والله العظيم والله سلكي خيست هاي ما لنا نجي تجرك على شيء في إيه كده عيب أورمو بقى لايفي شوفي ديبو ديمان والله ويلي تجرا خسارة أنا مو امشي يعني الروح get out ما ينمني أكنا indagau sagalee hin dhagahamu wayyoo amma kaa walitti garagalu hin dhaga'u iddaanu wallahi silkii qiyaastaake ويني ها تاو نندو بداوا هاي متامان نجلسان كوتش لمن عيلم سلكي في يستاك تيجا سانيفو جايز أما فيديو نينو جدا أما والله سلكي في يستاك تيجا أما فيديو نينو جدا هند خيسانو دي ماتي ومتا خيساني ساقليتا ومتا خيساني تركما ومتا خيساني تركما باوش كان مامبونا كان نواواس ديارتي برا كميتين باسنا سني استاك نتي برغايس سنين قالوا استاك تي في برو نيجي تكون ادبي ورث ست ياو انت قوي تنين جهان أنا ما أكمل تنشوفري على لايفي يا رب يندقوا يعني مش تسمع يندقوا كمان أوكي تبغى أكمل تاني ما بليز بليز شوفين بعد ما قاعدة تشوفين دايما لايف شوفين بعدين تفضي بيتك أبونا عارفة
please. Oh, bakka guys cufeen dhufu wallahi maani gurraa hin dhaga'u jettanii maani namni akkanaasa way min ayinat ነገር ነው guys narraa baasaa na didee silkiin istaak taateen dhageessan silkii xiyyaa istaak tuquu hin dandeenye tuquu hin dandeenye ba silaan tuquu dandeenye maal godhaa kana waliin taasisa ay ini asal asal kali cici abu afar pula nah ini tuh okay sure ama jam negar sih okay sure ini kau yang masih di istakat amat tertib alhamdulillah rabbil alamin na arse wallahi silki xiya kanat scroll gode da ol kuchisen gaddebse na dalagama haye ummata xiya hay sagale indago jagurana kam amma gizi asawni ma namne kana gagaman ummata xiya dhageefadha hundu xeysano amma videon hojjad ummata xiya kan sirkaan rakkeessatti rakkoo adda addaatiin rakkoo osoo hin beekan waa takka malee akkuma dhiini isaanii gannaqamu jiru mana tokko isa nama jaa nama shan dhumu jiruuf viidiyoon hojjedha hundi keessanuu viidiyoo san akka dandeessaniin sheer godha dirqama hollaa danda'u osoo hin ta'in dirqama oromummaa baadha neetworkii illee irraa cufanii jiran wallaahi sa'a kanatti sagalee illee dhabanii jiran uummanni kun sini galee akka nama biratti sagalee illee harkataa hin jiran kanaafuu laazima immoo uummanni kun sagalee harkachuudhaaf isin sheerii fi duwiit godhuu qabdan rakkoo uummataa dirqama dubbachuu qabda kuni fedhinnaa miti gargaarsa dura rakkootu dursa rakkoo eegee himan gargaarsi godhama malee akkuma gargaarsi godhamu kanaafuu amma viidiyoon hojjedhaa hundi keessanuu sheer duwiit godhaa miidiyaan adda addaa akka gabaabsuufis irratti hojjenna suuraan qophaa'es ni jira suuraa qophaa'e san bifa haashtaagitiin hundi keessanuu akka fayyadamtan kabajaaniin asirratti isinaaf heeraa jechuudha eekee weelkaam maakii akkam aga jiraatu gaarii jirta uummata kee dadhabaa jirta si argaa jirra yaa baga dhalatte baga nafinsa bakee kamati jira galattawaatu akkami yaa sindeeka jira gambiraam dari jara deemii waan siyaasa ittuma jirra maalitti jirta waan dubbachaa jirta sirkaa maaltu qaqqabe maaltu ta'e odeessa maal mootummaan maal godhaa jechaa jira ummata nagaa irratti lolli banamee jira namoonni hedduun dhiigni isaanii dhangala'u jiru sababa tokko malee badii tokko malee ummata achi lafa san irraa illee buqqaasaa jiranii mana tokko keessaa nama 5 nama 6 dhumu jira achiraan immoo neetworkiin illee irratti cufamee jira haala hedduu suukanniisaa keessa jira wallaahi kana jaamee qaymamu keessaa miti akka sababaatti maal jiru fakkeenyaaf gara Wallaggaa fa'aa Gujii Booranaa Walloo waan akka jiru fudhattee waraana bilisummaa jira sirkaa waan akkasii wal qabsiiseetu mootummaan maal barbaada waa'ee magaa akkuma duraanii akkuma beekamutti maal deeggartanii kana deeggartanii jaanii uummata irratti lola banuu dhaga. Gartee kun maal agarsiisa walumaa gala rakkoon jiru rakkoo Harargee uummata keenya Harargee dabalatee mataasa rakkoo namtolchee rakkoo uummata mudatee miti. Kanaaf immoo abbummaa isaa akka ta'u mootummaa muuziqinaa kanaaf siyaasa isaa waan hundumaa irratti dubbataa jirra warri irratti dalagaa jiran jechuudha warra mootummaa mataa isaanii faana irratti walitti qabna hin dhaga'an gadhii sabaan qabanii dhimma sabaan qabanii abiyyi waan naqamte deemee dubbatee bal'achaa jedhanii sittoote yaa sabaa bilisoomtee jirta waa'ee bilisummaa naasa'inii yaa sabaa hiree kee murteeffattee jirta waa'ee murteeffannaa naasa'inii yeroo isaa irra darbeera waa'ee tokkummaa sabaa waa'ee tokkummaa Oromoo gaafa haasofnu mootummaa kana faana dhaabatanii tokko ta'uutiin yoo hin ta'in gargarsi qoodeenii si garboomsa wanta jedhu wayii erga gaaffatee deebi'ee kanaaf uummata keenya dammaqfanneetu akka socho'u akkuma Oromoo Pirootestii maal jedhameetiin hunduu qabsoo hunda galeessa godhameetiin akkaataatti mootummaan waggaa 27 uummata keenya dararaa ba'e sun cinqamee dirqamee akka of haaromsu of
faaromse mootummaa warratti beelleef dhufamu turetu OPDO'n dhufamee deemaa jira. Akka kana dirqisiisuu kanatti ce'uu qaba uummanni keenya wal quba qabaate sanarratti kutaa hundaan uummata dammaqsuu irratti ejjennoo qabachuu danda'u qabaannaa. Ammallee Oromoon gowwoomee burjaaja'anii jiran jiru. Abiyyi mootummaa muummee ministeeraa waan ta'eef dubbii muummee ministeeraa godhanii uummanni keenya nagaa fayyaaleeyyiin callisanii akka bilisoomanitti kan sosocho'aa jiran ni jiranii. Kanaaf ammoo darbee guutuu garaagaraa warri argatan mootummaa kana jala kan dhiichisaa jiran jiru jechuudha. Wanni kuni uummata keenya irra jireessisaatiif bu'aa tokkollee buusuuf gaaffii qabsoo Oromoo tokkollee osoo hin deebisiin jirani. Kanaaf uummanni keenya falmaasaa itti fufachuu danda'uu qaba. Kajedhu irratti itti dalagne gaarii. Amma waa'ee deeggarsaa ilaalcha deeggarsi barbaachisaa ni barbaachisa. Garuu eessatti dhaabbata? Makii waan kan akka quba qabaachuu naa kan hin barbaadu. Eessatti dhaabbata? Buqqaasuu, ajjeesuu, dararuu, hidhuu waan jaalbattee Urgeessaa irra dhiyeenya kana ga'e argine. Amma maatii isaa deeggaramaniiru maatiin isaa maal hayyee maatii gootota mootummaan kun wareeguu meeqa deeggaruuf adeemna. Kanaaf waan bu'uuraa mootummaa kana uummanni keenya falmateetiin dirqisiiseetiin gara seeraan biyya gaggeessuutti yoo sana hin dandeenye immoo aangoo siyaasaa uummanni keenya abbaa barbaadeetiif haa qabu. Oromoon nama barate rakkoo hayyuu hin qabu. Gara sanatti akka ce'amu immoo uummanni keenya dammaqeetiin siyaasa isaa sochoosuu danda'u qaba. Kan jedhu ilaalchisee amma yaadonni garaagaraa ni jiran. Ijoolleen gara waan garaagaraa dalagaa jiran. Sochii warraaqsa uummata Oromoo maal waan jedhullee waan sochiin akkasii yaadii akkasii kan irratti mari'atamaa jiru jira. Irra darbee immoo waraana isaa jabeeffatee ABO faana dhaabbatee uummanni Oromoo deeggaree dinagdeedhaanis mootummaan kun afaan qawweetiin qofa nama dubbisuu jaalata. Abiyyi uummata Oromoo gara laafina tokkollee hin qabu. Bineensa jaalmarroon bulguu kan jedhe sana jechuudha. Bulguu waanuma ibsuu hin qabu. Guyyaa dhufeerraa kaasee jechuudha. Mana keetti akkasuma wanna itti barbaadu ammaaf itti qophaa'ee waan dhufneetiif siyaasa maalitti fayyadu waan hin deemneef siyaasa keessan galu waanuma bu'uuraa wal quba qabaachisuutiif uummanni Oromoo ofiif jedhee dammaquu qaba. Mootummaa deeggaruun mirga ta'uu danda'a. Deeggaruu gaafa jedhamu immoo waan akka dhuunfaattis ta'e Oromoon tokko akka gareetti waan barbaannu sana nuuf deebisuu qaba gaaffii Oromoo. Kan jedhu sanarratti dalagamuudhaa qabaa Oromoof maal godhe dinagdee maal bu'aa dinagdee irraa arganne qabna. Gaaffii afaan Oromoo deebiseera mootummaan kun. Gaaffii Finfinnee deebiseera. Dhimma Walloo fureera. Lakkaawamanii waan hin dhumne hedduu mootummaan kun hin tuqne waggaa 6 ol lakkaa'ee jira jechuudha. Humnumaan immoo deemaa jira. Addunyaan illee qubatti qabaa jirti. Mootummaan kun siyaasaan waan dippiloomaasii jedhamu akka malee injifatameera rakkoo guddaa keessa jira. Biyyi immoo waraana keessa jirti. Naannolee hedduutu waraana keessa jira. Naannolee jiran keessaa gurguddaan lamaan naannolee Amaara jedhamuutiin naannoon Oromiyaa tasgabbii hin qabu. Mootummaan kun kanneen faana lolatti jira. Kana keessatti uummanni keenya immoo mootummaa kanallee hin filanne kan nama ajaa'ibu. Mootummaan kun kan sababni garaa jabaatuuf mataa jabaatuuf tokko akka uummanni keenya isan filanne beeka. Kana hayyoonni dubbataniiru yeroo garaagaraa dubbatamee jira. Jawaar Mohaammed illee quba qabaa jira. Jaalbattee Urgeessaa fuulli waaqattaa tolu dubbatee jira. Akka naannoottis akka federaalaattis Shimallisis haa ta'u Abiyyi Ahmed uummanni Oromoo karaa ifaa bilisa ta'een heera biyyaatiin masakamanii filatanii aangoo siyaasaa kennanii mootummaa kan godhatanii miti. Mootummaa shiraan achi jiru jechuudha. Gama biraa maal jechuudha OPDO barumsitee bilchiginnaaf jetteetu tarii hir'isuu warra Tigraay jechuu dandeenya ta'a. Sababni isaanitti wal lolaniif warri Tigraay of ga'aatii fi waan barbaadan waan beekaniif gaafachuu danda'u waan hin deebiine lola Tigraay sanallee taasisanii lammiilee Tigraay miliyoona tokkorraa nyaatanii waraana sana Oromiyaa keessatti eegalee garuu lolli jalqaba. Gara Tigraay ton deemee. Inumaayyuu immoo gaafa Tigraay sana kan Tigraay yoo fixne humna warra Amaaraa faana walii galee mootummaa Abiyyi kun jechuudha. Kan naannoo Oromiyaa jiru galabaadha jedhanii nutti baacamaa waan ba'eedha jechuudha. Achi dhufanii nagaan dhaabuu jedhamees immoo bakka addunyaan quba qabdutti yeroo garaagaraa marii nagaa buusuu biyya Tanzaaniyaa jedhamu deemanii lama allachuu osoo waliin galanii sababa mootummaa kanaa mariin nagaa buusuu fashaleetiin addaan galamee jechuudha. Isaa boodoo mootummaan akka
tarsiimootti karoorfatee lolatti seenee jechuudha. Lola kan immoo seenuu keessatti waan tokko waan fooyyeffate tokko qaba. Dura lola qilleensaaf lafaan humnaan meeshaa ammayyaatiin maqaa waraana bilisummaa Oromoo adamsanii dhabamsiisuu ajjeesuutiin jechuutiin uummatuma isaan deeggaru jedhan sabboontota Oromoo lakkaa'anii naannoo waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhamee yaadame ajjeesaa ba'anii jechuudha. Amma immoo tooftaa dabalataa lammaffaa maal dhufan raayyaa miidiyaa kan jedhamu gaafataniitu akkaataan beekamneen humna lakkoofsaan hin tuffatamne miidiyaa irra gadhiisee jira jechuudha mootummaan kun kan uummata keenya burjaajessu. Kana keessatti roorroon saba keenyaa dheerachuuf adeema waan ta'eef uummanni Oromoo ofiif beekee golee hundaan socho'uu dammaquu danda'uu qaba. Beeki utuu mootummaan kun waan sabaa deebise wal waraanuun waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu barbaachisaa hin turre beeki. Akka waraanni bilisummaa Oromoo akka jiraatu kan dhiibee guyyaa tokko calqaba irraa kaasee akka jiraatu kan dirqisiise uume amala mootummaa kanaati. Garbummaa immoo namni tokko jira tole jedhee fudhatee itti jiraachuun waanuma hin yaadamne ni falmatama. Sababni isaa rakkoo jiru hundaaf mootummaa irratti dhiibbaa gochuu irratti uummanni keenya wal quba qabaatee socho'uu haa eegalu. Namoota dhuunfaallee Jawaar Mohaammed callisee akkas ta'aa jirra maaliif callistaa gaafatamuudhaa danda'uu qabaatu jechuudha. Namoota si dhagaantu jiru, namoota si eegaa jirantu jiru, yoo ati dubbatti kan sochoostutu jiranii akkaataa kanaan dirqama walitti laachaa uummanni keenya roorroo kana keessaa bifa kamiin tasgabbii argata kan jedhu irratti akka dalagamu haa sochoonu sagalee adda addaa. Galatoomii waan ati jechuu jirtu waan dubbatamuu qabudha. Thank you. Amma uummata dhumaa jiruuf sagalee taanaa maaliif sanitti fufna uummata rasaasaan waadamaa jiru kana kan lafa isaanii irraa buqqa'aa jiran kanaaf dura sagalee taana jeeti bara. Yaa sirriidha qaamuma isaatti maddi isaa eessaa maddi kan jedhuma akka namni quba qabaatu fakkaata. Ayyaana welcome. Thank you. We're gonna go with them. Maatii si argaan ture qaallichi hindii wayii fakkaata arabamoo hindiidha irraa deemuu didee ofii gurriin dhaga'u jedhanii gaafa bilbilli garuu bilbilamuuf hin haasa'a. Na arsi ani waa'ee uummata haasa'u jiran jidduu seenee osoo hin beekne. Muudii qabachuu ture. Masata. Yaa waa'ee uummataa irratti ati hojii gidduu kana hojjechaa jirtu baay'een sitti boone jabaadhu uummanni keenya rakkina adda addaatu irra jira amma as keessatti egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya garuu uummata keenya gargaaruudhaaf iyyuu bakka adda addaatti rakkina keessa jiru isarraa baraaruudhaafis danqaa kan nutti ta'u uummanni keenya guddaan kan miidhamaa jiru beellis rakkinni adda addaas naachuraaliin jira garuu naachuraal wanta ta'e uumaarraa kan hin dhufne kan nu qaqqabaa jiru sababa lolli biyya keenya keessatti deemuudhaaf namni nagaadhaan bahee galuu dadhabe namni gabaa dhaqee waa gurgurachuu hin dandeenye waan baay'eetu nurratti jira dhageessaati biyya sana keessa wanta deemaa jiru sana gaafa argiteettu baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan isaas dhufee akka sabaatti socho'uutu nurra reedeen amanan akka sabaatti danqaa kana keessaa garatti baanu barbaaddachuutu nurra malee dabaluunsaa dhufee anatu si baasaa siin jedha hundumtu anaan yoo na filattee ana wajjin yoo dhaabbatte maleedha. Siyaasni waanuma jirudha. Namni deeggarsa siyaasaa duriis kaasee manuma tokko keessayyuu maatii tokko keessa obbolaa fi maatii tokko keessatti yaada adda addaa qaba namni. Tokko kana deeggara tokko sana deeggara garuu deeggarsi sun du'a keenyaaf ta'uu irra hin jiru. Deeggarsa adda addaa qabaachuu ni dandeenya. Mootummaa kan deeggaru haa deeggaru, woboo kan deeggaru haa deeggaru garuu kana sababa godhatamee uummanni keenya mana dararamuun, mana du'uunsaa, beela'uunsaa, gadadoo guddaa keessa deemuunsaa dhaabbachuu turre. Kana dhaabsisuudhaaf immoo nuyi maa'inni ga'een keenya maal isa jedhu akka sabaatti egaa namoonni dubbatan jiru. Namoonni tokko immoo akkuma dhaaba siyaasaatti qofaa dubbatu.
garuu kana keessaa wal dhiibuu kana keessaa baanee saba keenyaaf furmaata tokko barbaadutu nurra callumannee teenyaa farsuun kun nu baasaan jiru. Amma dandeessaniin warra gargaartan immoo baay'ee galata guddaa qabdu. Dhugaa dubbachuudhaaf maallaqa keessan baasaan jiru tanirraa ammuma dandeessan kan irraa qolachuu fi waan nyaatus individualis namoota gargaaruu irratti warri jirtan jabaadhaa. Nummoo amma dandeenyen egaa at least siyaasni kun dhuma saba keenyaaf sababa akka hin taaneef waan dandeenyuun walitti dhufnee wal bira dhaabbannee akka sabaatti sagalee ta'utu nurraa asiif achi gamaaf gamana dhaabbannee wal dhiibnu kana keessaa yoo baane akka Oromootti yoo dhaabbanne malee furmaanni jira jedhee yaadu. Garuu immoo utuma sana goonuu immoo wanta Rabbi fuulduras nama fuulduras kan wanta jaallatamu warra gootaniin galateeffachaa madeemu. So suman jechuu barbaade fayyaa ta'e. Maara koomiti ayyaana baga nagaan dhufte si jechuu barbaade irra deebiidhaan Nasraa baga nagaan dhufte dubbadhu. Galatoomaa maakii haasaa warra jirtanii haasaa waa turan. Ayyaana dubbatee jira. Dubbatan. Tolaayee waa'ee gargaarsa uummata sirkaa guyyaa murtaa'e natti fakkaata. Maakii. Waa'ee gargaarsa uummata keenya akka sirkaadhaa guyyaa murtaa'e miti. Guyyaa galii heemuu. Nageessu. Nu deddeebi'a? Okay. Guyyaa murtaa'ee jira garuu gargaarsa dura seenuu duratti uummanni annaawus ta'uu qaban waan amma jiru rakkoo uummataa hawaasa keessa jiru hawaasni sun akkamitti akka miidhamu jiru mana tokko keessaa nama 5 nama 6 akka dhabu jiranii fi neetworkiin illee akka irraa cufamee jiru uummata kanaaf immoo sabni Oromoo kutaa 11 tokko ta'ee waloodhaan akka uummata kanaaf dirmatuuf irratti hojjetamu dura dursaa jechuun maallaqa guyyaa duratti san irratti haasa'u ture. Ayyaana illee guyyaa uummata keenya Harargee irratti hirmaatee jira hedduu galatoomii ayyaana gizee hedduu hojiidhaan waan biizii ta'uu fi saniif malee gizee hunda nu biratti argama jee yaada ammallee ayyaana akka nu biratti argamtuuf waamicha siif goona yoo guyyaa san biizii ta'uu baatte guyyaan illee guyyaa saftiiti keelleen akkasuma. Okay maakiyye ammoo sagaleen deddeebi'a miti been deebi'a yoo deddeebi'a. Sagaleen akka malee. Okay. Ayyaana gaafa sanillee akka nu Maakii ani agaatis beekteetta baay'een bizii ta'a malee otoo hin danda'e yeroo hundumaa gaafa namni gargaaramu fa'a simbira dhaabbadhee waan danda'een maallaqaanis ta'ee yaadaanis namootas kan irratti gurmeessuudhaan waanuma danda'een gargaaruu nan barbaada. Fedhii isaa nan qaba garuu akkuma itti jetteetti xinnoo rakkisaadha biziidha. Ofii kootii erga ruumii banadhe amma 7 sadaffaa keessan jedha ofii kootii. Live galeen beeku TikTokichi yoo akkam banneen sodaadha dhugaa. Namaaf allaadhee yookiin bansiisa malee kamara biziidha. Amma danda'e garuu deeqaa 5-6 taatee akkas sa'aatii tokkos galee sin wajjin jira uummata keenyaaf. Ati immoo waan guddaa waan dubbatte sabni kun guutuun Oromoon guutuun Oromoodhaaf dirmachuu turreera. Atleast wanta siyaasa hin taane keessatti wanta lubbuu namaa hambisuu irratti waliin dhaabbachuun kuni wanta gaariidha waan ta'eef baay'ee galatooma. Simbira jirraa amma dandeenyuun sin gargaara jabaadha. Galatooma illee hedduu galatooma. Nasraa amma dubbadhu sagaleen kee amma yoo sirraa'e. Sirree jee yaada. Yaa okay. Galatooma keessanii keellee ayyaanallee hordoftoota keenyaa wajjiniini asirratti waa'ee uummata keenya kan sirkaa kana rakkoon isaanii turee jira. Kan nu gargaaru ammoo kan sirriitti nu gargaaru warra sooshaal miidiyaati. Warra sooshaal miidiyaa ta'e hordoftoota keenya jechuudha. Rakkoon uummata keenya kan sirkaa keessa jiru yaa hawaasa kiyya bal'aa rakkoo agartee miti baay'ee tokko Oromummaadhaaf rakkoon cimaan irra gahaa jira. Oromoo ta'uudhuma isaaniitii akka ta'e neetwoorkiin irraa cufamee jira. Rasaasaan tumamaa jiranii mana tokko keessaa nama 6tu du'aa jira. Nama 2tu du'aa jira. Mana isaanii irraa saamamanii alatti gayyanii kan dhokatanii jiraachaa jiran baay'eetu jira. Kanarratti
ummanni keenya ka Oromoo ka kutaa kudhatakka ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus jechuudha. Silaa warri biyya keessa jiru baay'ee sagaleen qabu jiran abbootiin qabeenyaa gurguddaan ni jiran Oromiyaa keessa jechuudha. Kanaafi hanga abbootii qabeenyaa ka biyya keessaa dabalatee sheekootii qeensii dabalatee jechuudha warra amantaa hundumaa hordofan dabalatee gargaarsa kana irratti nu wajjin hirmaachuu qaban iyyannaa galfachuu qabna sirriitti maaki osoo biyyaan hin qabamne silaa akkana siraatti yaaduma koo dhuunfaa koo ture ummata keenya qindeessuu nurra jira ture sirriitti beeksisuu nurra jira ture maaliif rakkoon ummata kanaa rakkoo gurguddaadha rakkoo akka malee rakkisaa waan ta'eef waan akkanatti guyyaa illee jarjaree jala bu'ee qabamuun furmaata guddaa fidduu natti hin fakkaatu. Maaliif xiqqashoo guyyaa achi bunnee akka hawaasa kallattii hundaan hawaasa keenya gurra nuu bu'utti rakkoon isaanii sirriitti babal'atee uummata keenya bira akka ga'utti yoo irratti hojjenne yoo ta'e 15 sabtii qadaame yoo goone akkamii jechuu kooti kuni koqofa ammoo irra bareedaa natti fakkaata maaliif sabtii deengataa gargaarsa xumurre waan ta'eef kiishallee namni keenya xiqqoo baay'ee wanni jechuu qaba. Kanarratti warri miidiyaadhaa viidiyoo daleedhanii profaayila tokko jira kan dhiigaa qabu harmee keenyaa san profaayila godhannee viidiyoo sagaleen kiyya mul'atu? Ni dhagama. Okay. San profaayila godhannee viidiyoo daleennee sirriitti obboleeyyiin kiyya ijoollee Oromoo rakkoo uummata keenyaa kana beeksisnee waan ittiin isaan ittiin gargaaraman waan tokko gabbuusuu hin qabna. Gargaarsuma maqaatti fuunee jechuudha amma jarjarsinee maqaatti fuunee waan xiqqoo takka lafatti buustuu nama bira dabarsinee waan irraa hafnu miti. Uummanni kun gargaarsa jabaa isaan barbaachisaa. Ani asumarratti hin dhaabamaa keessaan sirriitti hojjenna. Yaa galatoomii maaltu jira seetii akkuma seettiitti guyyaa 15tti qabame. Guyyaa 15 jechuun guyyaa takkaama guyyaa 30 na fakkaata haa ta'u gargaarsi guyyaa muraasa tafee guyyaa tokko keessattuu namni sagalee yoo namni waloodhaan tokkummaadhaan sagaleen guyyaa tokko miidiyaa kana qaxaqaxuu dandeessi yoo hundi namaatu ilaal gamas jiru kan gamana jiru kan feesbuukaan jiru tiktookiin jiru yoo akkatti yoo irratti hojjennu ta'e cinnee yoo irratti hojjennu ta'e guyyaa muraasa keessatti furmaata uummata kanaaf fiduu ni dandeenya jechuudha. Guyyaan dheeratus gabaabbatus garuu laazima kan barbaachisu dirqamna kan barbaachisu sagaleedha. Sagaleen waa hedduu furti baay'isawee sagaleen qawwee caalaa sagaleetutu barbaachisaadha uummata keenyaaf. Kanaafuu sagalee haa taanu ammarraa eegalaa sagalee taa'aa guyyaa ittiin qabatinaa jechuu barbaada. Galatoomiin Nasraa waan yaada kan ta'eef hunda keessanuu galatoomaan isin jechuu barbaade eegee dubbachuu barbaadde dubbadhu. Yaa galatoomii maakii muuxannoo irraa dubbatta. Maayikii moobanannaan argiten elaa sagalee deeggarsi barbaachisaa inni dhibba barbaachisa irra deema akka malee barbaachisa homaa rakkoon jira jechuudha uummanni keenya wali dirmachuu akka malee aadeffatee itti fufuu qaba aadaa bareedaatii fi itti fufuu qabudha yeroo hundumaa biyya keessaas biyya dirmachuu gaafa jennu dinagdeedhaan illee lolaan illee waan danda'u hundaan Oromoon kutaa tokko yeroo miidhamu jedhee iyyee wal qaqqabuu danda'u qaba uummanni Oromoo. Kuni waanuma ibsan barbaannedha. Tokko kan lammaffaa deeggarsa ilaalchee waan barbaachisummaa isaa erga lafa kaa'ee sagalee ta'uu waan jedhu kanarratti. Akkamiin kan jedhu irratti dubbatamuu qaba. Namni galuufii qaba. Maaltu fide rakkoo kana? Sababa kana kaa'uu qabna. Sababa kanarratti walii galuu qabna. Hundi keenya abbaa barbaadaa deeggaru. Wanta ilaalcha siyaasaa ilaalchee mootummaa isaa deeggaru namu. Kanaaf ayyaanaan walii galuu danda'uu qabna fakkeenyaaf. Maaltu fide roorroo kana nuti jedhu irratti eenyu kan nama ajjeesaa jiru kan jedhu irratti walii galuu danda'uu qabna jechuudha. Isaa booddee deeggarannaa immoo mootummaan kun haga yoomiitti roorroo akkasii saba keenya irratti akka oomishe itti fufuu danda'a kan jedhu immoo gadi fageenyaan xiinxalamuu waan qabudha. Kana tokko. Yoo kun hin ta'in mootummaan kun aangoo isaa barbaada. Mootummaa ta'e fufuu barbaada. Uummata bu'aa buusaa hin jiru. Uummata dararaa jira. Okay? Kanarratti immoo darbee
doolaara barbaada. Maqaa deeggarsaatiin baankii Commercial Bank of Ethiopia maal baankii mootummaatti daalaarra akka guuramu addunyaarra inumaayyuu deeggaraa jirra jechuudha osoo hin beekin gama biraatiin. Waan sharafaatu jira waan ta'eef. Waan wal qabataa ta'e waa baay'eetu jira kana keessatti. Deeggaramuu uummata keenyaa akka jirutti deeggarreetu mootummaan kun tokkoffaa daalaara walitti gurrachuuf akka sabaatti illee rakkoo oomishuu irratti ejjennoo godhatee akkuma imaammataan akka ittiin seenne yaaddoon qaba jechuudha. Bakka ta'etti dhaabbachuu qaba jedhuun qaba waan ta'eef kana kaasaa jiru. Lammaffaa immoo uummanni keenya sababa abbaa fedheenuu haa ta'u dararaan garaa garaa irra ga'e qaama mootummaa caasaa mootummaatiin. Mootummaa naannoos haa ta'u ka federaalaa maal godhe uummata kana qaqqabu uummata Harargee beelaan dararamaa turan kana fakkeenyaatti gidduu kan deemaa ture qaqqabuuf mootummaan maal godhe mootummaan naannoo diinagdee maallaqa ramadeetiin saba kanaaf qaqqabe qaba nyaatarraa kaasee uffatarraa kaasee mootummaan federaalaa waan godhe qaba hin qabu taanaan mootummaan kun mootummaa Oromoo miti ka jennu mirkaneessaa jira. Uummata keenya bifa kanaan yoo itti himnee sagalee taanee uummanni keenya socho'eetu wal quba qabaateetu waan siyaasa isaallee sirreeffachuutti tarkaanfataa ka jedhuun qaba galatooma. Yaa dhugaadha maaltu jira seetee kanallee itti himtee sagalee ta'uu dandeessa garuu haalli hedduu gizee ilaallu gizee gargaarsa namummaatii fi siyaasaa gizee walitti dhuftee gargaarsi gargaaramu sun uummata bira hin ga'u. Karaa ilaalcha biratti ilaaluu danda'a mootummaan. Gizee uummata gargaaru akkuma uummata tokkotti